kan har'a sirriitti waliin sirbanii taphatanii adda galan jechuudha hamma waggaan naanna'ee dhufutti. Kana keessa akkuma viidiyoowwan kana dura isin gadhiisallee inni guyyaa qaammee karameellaa fudhate yookaas immoo wadaajisaarraa karameellaa fudhatee guyyaa har'aa kana mootu jechuudha shaashii bitee fi yookaas immoo wantoota adda addaatiin deebi'eetonni kan wal argan ta'u jechuudha guyyaa kana jechuudha guyyaa masqala kana. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana keessan ani obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee ajiraatu isin jecha namoonni chaanala kana faraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kiyyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha ammallee like share commentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a baga keessan baga keenya isiniin jechuu dhufe baga ayyaana masqalaa keessanii baga walumaan ayyaana gammachuu kan jaalalaa kan dhiifamaa nuuf haa godhu masqalli mootii ayyaanaati jedha Oromoon hedduu takka jaaladhaan illee ayyaana masqalaa jechuudha ayyaanni hedduu jira isaan keessa garuu ayyaana masqalaa sirriitti natti tolallee sirriitti jaaladha sababbiin isaas baay'ee nama hawwata. Yeroo kana osoo maatii bira jiraadhe kan hin jedhu ayyaana masqalaati jechuudha. Maaliif abaaboon daddaraaree sirriitti jechuudha. Bakka maaliif jennaani sa'aatii kana manarra ala amma torbee lama torbee sadii jechuudha. Hamma abaaboon deebi'ee harca'utti hedduu takka namatti tola. Ala filattu jechuudha. Akkasuma baallamiin daraaree baay'ee tokko hedduu nama hawwata. Mishingaa wantoonni adda addaa jechuudha. Midhaan facaafamellee hundi isaayyuu daraaree haalaan urgaansaa nama hawwata. Maaliif yeroo sa'aatii kana dudduuba koo garagaree isaan barootan dheeraa yookaas immoo itti dabarsee ni yaadadha jechuudha. Maaliif harri guyyaa adda gala yookaas immoo shamarran guyyaa qaammee akkasii walitti dhufaniitiin iyyuu jechuudha. Aseesaa jechaa turan sunillee guyyaa masqalaa kana walitti dacha'anii sirbanii dhiichisanii addaan gala jechuudha. Maaliif waggaan deebi'ee immoo naanna'ee dhufa waan ta'eef masqalli kuni guyyaa isaan har'a sirriitti waliin sirbanii taphatanii adda galan jechuudha hamma waggaan naanna'ee dhufutti. Kana keessa akkuma viidiyoowwan kana dura isin gadhiisallee inni guyyaa qaammee karameellaa fudhate yookaas immoo wadaajisaarraa karameellaa fudhatee guyyaa har'aa kana mootu jechuudha shaashii bitee fi yookaas immoo wantoota adda addaatiin deebi'eetonni kan wal argan ta'u jechuudha guyyaa kana jechuudha guyyaa masqala kana hedduu takka jechuudha maaliif jennaani saalfii tokko malee namoonni wantoota daddabarsan yookaas immoo dudduuba keessanii garagarsanii isa waggaa 3-4-5 dura dabarsitan gaaf laaltanii baay'ee tokko osoo ammallee as deebi'ee osoo iddoo sanatti deebinee kan jedhan baay'ee jira annan jedha sababa kootiin maaliif jennaani hedduu takka jaaladha hedduu takka natti tolellee sababa ta'eef jechuudha maaliif sa'aatiin dabarsisuun jechuudha. Kanaaf erga biyyarraa fagaanne mootu wantoota akkasii mitiiti yaadanillee wantoota hedduu kan daganne baay'ee jira maaliif jennaani akka gizee maatii bira jiran yookaan maatii ofii bira jiraatanii jechuudha. Midhaan bishaataa nyaatanii bahanii lafa oolanii immoo galanii midhaan bishaataa kan maatiin ofii mana ho'aa itti ol seenanii taa'anii kolfanii taphatanii nyaata sana miti. Golli hormaa waa hedduu qabdi bu'aa bayii hedduu jira. Kanaaf sa'aatiitti nyaata yookaan misaa qorsii nyaattanii misaallee dagattanii ooltantu jira jechuudha gola namaaf mijatee osoo hin taane kayyoo biyyaa ba'aniif jireenya fooyyeffachuu yookaas immoo kan sana caalu jiraanna jennee sababaaneef kanaaf obsa barbaachisaaf obsinee jiraanne malee maaltu akka mana ofii yookaan akka biyya ofii wanti namaaf ta'u hin jiru keessattuu akka haadha ofii wanti namaaf ta'u hin jiru guyyaa akkana kana maaliif jennaani hammamta akkanan obsa irraanfadheen darballee yoon jedhe wantoonni akkanan hin irraanfanne na taasisan baay'een isaanii sababii jiraniif ni yaadadha maatiis akkasumas immoo hayyaanawwan kana dura darban kana maatii koo bira tureetu dabarse hedduu takka yaadadha jechuudha. Maaliif hamma fe'esoo ta'ee osuma isinitti toleetu jiraattanii golli namaa suni guyyaa ayyaanaa akkasumatti wanti isin dabarsitan halli maatii keessanii hundi isaa dhufee dura keessan darba jechuudha. Haa ta'u malee mootu waan fayyaadha. Isaanillee lafa jiran itti fayyaa ta'anii nutillee lafa baan itti fayyaa taane deebinee wal arguun waan guddaadha. Baay'eetu immoo akka wal dharra'eetti illee
gargar hafa waan ta'eef kanaaf ani nama gola namaa keessa yookaan biyya isaatirraa baqatee biyya namaa keessa jiru biyya hormaa keessatti kan maatii isaatiin wal qabatee hamaa waa tokkoyyuu isaan hin dhageessisin nullee hin dhageessisini waaqayyoon nagaan biyya keenyatti nu galchee ayyaana akka kanatti kophaa keenya dabarsine kana immoo guyyaa tokko maatii keenya wajjin kofallee taphannee nama dabarsu rabbiin nu haa taasisu maaliif jennaani hin darba wanti hundumtuu yeroof garuu hin ulfaata haa ta'u malee mootu namni abjuuf mul'ata isaa bira ga'uuf fiigu chaalenjiiwwan isa mudate san hunda isaayyuu obsaan dabarseet lafa yaade sana ga'a sababa ta'eef kanaaf ammas waaqayyo obsa nuuf kenne nullee nagaan biyya keenyatti nu deebisee nama maatii keenya wajjiniin kolfee taphatee ayyaanas waa hunda qoddatee dabarsu rabbi nu haa taasisu egaa obboleewwan koo maaliifi namni hundumtuu jechuudha waan yeroo ijoollummaa isaa yookaas immoo sadarkaan jira miti fakkeenyaaf namni umurii waggaa 14 15 16 haga waggaa 20 gadduutti dabarsitanii aanin beeku akka kootti osoo hammanaaf deebi'ee nin jedhaani deddeebi'een jedhallee jechuudha hin ta'u garuu jechuudha waan akkasii kana jedhee diraamaa abbaa lachaas irratti isa haati uumaa jettee tokko nan yaadadha jechuudha maaltu akkasii deebuu barbaadda jennaanii durbummaa kan koo ishee dabarsee jette isiniif galee kanaaf asitti dhiifama naa godhaadha maaliif jennaanii gizeen diraamaa sana yaadadhee nin kolfallee jechuudha kanaaf osoo wanti hundumtuu wanti kaleessa dabarsitan umurii sanatti dabarsitan hundi isaa asunuuf deebi'u jettanii eenyumtuyyuu akka naaf hin deebiin hin jedhu hin ta'u malee silumayyuu uumamarra hin jiruuf malee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti hedduu namatti tola. Kanaaf masqalaa wantoota baay'ee wantoonni na yaadachiisan akkasumas immoo wantiin akka ayyaana masqalaa hundarra caalchisee jaaladhu na taasisee baay'ee isaa jira. Haa ta'u malee guyyaa biraa akkasumas immoo adeemsa keessa seenawwan kaleessaa sana kana isin faasa'ee isin bohaarsu akkasuma irraallee barattan akkasuma ittiin illee kofaltan ta'uu dandeessanii maaliif jennaanii namni dudduuba isaatii seenaa hedduu qaba ijoollummaa isaatirraa qabee hamma umurii amma jiru kanarratti wantoota dabarse jechuudha. Iddoo tokko tokkotti iddoo itti namaaf barumsa ta'ullee jira. Iddoo tokko tokkotti immootu iddoo itti isin bohaarsullee jira. Maaltu si mudatee akkamiin dabarsite osoo jettanii keessattuu bara tokko hin irraanfadhu bara 2004 jechuudha. 2004 wanta na mudatee guyyaa ayyaana masqalaa jechuudha. Tasuma jireenya koorratti hin dagadhullee guyyaan immoo waan sana gansinii baasee yookaas immoo irraa isiniif dubbadhee akka badaatti immoo kofaltanii namoonni baay'een immoo barumsa irraa fudhatantu jira jechuudha. Innis mudannoo dhuunfaa kootti yookaas immoo ana qofa mudate waan ta'eef jechuudha. Mudannoo suni gizee tokko tokko namni waan isa mudatu sanarratti chaalenjii isa mudate sanarratti jechuudha. Miira sodaatinis ta'ee akkasuma waan isa mudate san keessatti dafee darbuudhaa fi sodaa baay'achuudhaan yookaan immoo jiramii namni sirriitti baay'isee maatii ofiisaa ta'u obbolaa ofii sodaatu sana keessatti jechuudha waan biraa sana kan dura dogoggore yookaan bal'eesse sana nuna dhoksaatti kan biraa bal'eessa namoonni sirriitti sodaa baay'atu jechuudha. Haa ta'u malee badii bal'eesse san keessatti jechuudhaani bakka ta'e waan ta'etti jedhee badeera bakka waan tokko wanti hin godhu hin jiru yookaas immoo dogoggoreera maatiin koo yoo naan lolan illee bakka kanatti bakka akka waan hojii sanaa ofii kootii dogoggoreetti ittiin himaa sana boodatti naa dhiisan jedhe keessa kootti waan amanee laphee amansiiseef jechuudha. Ammootu maatiin nuun hin dhageenye waan ani balleessi sana maatiin nuun hin dhageenye akkasumas immootu dogoggorri suni anaaf namoota biraa gidduutti waan ta'eefi namni sunis dogoggora kan koo sana osoo narratti hin barin laphee kootti waan amaneefu amaneetuman dogoggora sana sobeeta miliqee irra dubbataara ani hunda isaa isiniif hin dubbadhu garuu jechuudha. Kanaaf namni miliqee sobee jechuudha sa'aatii sanatti jechuudha malee silaa guyyaa sana maatii biraayis nama iccitiin sun akka bira gahu hin barbaanne sana gidduutti illee waan na mudate suni osoo inni illee dhaga'e osoo maatii koo illee dhaga'anii narreebbamaa kana hin sobu parsantii 100% nana manaa garuu mootu inumaan keessa darbe jechuudha wanti hin dabarre hin jiru. Kanaaf gizee tokko tokko gaafa dogoggortanii dogoggora keessa sanatti itti amantanii bakka dogoggoruu keessa sana dhoksuuf osoo hin taane laphee keessan jechuudha ofii keessanii erga itti amantanii inuma dabartu garuu immoo sodaa baay'attanii tooniyyuu bakka jiramii miira sodaa keessa galtanii sirriitti kan
bal'eessita sanarratti yoo deebitanii yaaddu ta'e kan san caalu balleessitu dogoggora sana caalu seentu jechuudha. Kanaaf ani masqala hin irraanfadhullee sirriitti jaaladha. Jalqabumaa ka'ee ayyaana masqalaa sirriitti jaaladha. Sirri natti tola. Namoonni baay'een sababa tokko tokkoon ayyaana waggaan deebi'ee dhufu keessatti akka hundumtuyyuu akka ilaalcha isaatiitti akka yaada laphee isaatiitti ayyaana jaalatu qaba. An garuu hundarraa ayyaana masqalaa sirriitti dasna jedha. Tokkoffaa sababbiin ayyaanni masqalaa dasna jedhuuf irra caalatti sababni ayyaanni masqalaa sirriitti dasna jedhuu fi ijoollee dhiiraa goobee jedhan baay'ee tokko dasna jedhu. Maaliif jennaan mana manarra deemu yoo deeman immoo maallaqa akkasuma wantoota adda addaatu kennamaa fi keessattuu biyya keenyatti jechuudha. Namni guyyaa hojii oolaa galgaltuu immoo sa'a 11 irraa jalqabanii mana namarra deemanii sirriitti eegsisanii taphatu. Sa'aatii sana jechuudha nama dhufe hundumaa jechuudha. Maaliif wal qoodanii gareen deemu waan ta'eef jechuudha. Akkuma xiqqaa guddaatitti isaan san keessaa tarii akka chaansii jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin amma galgala sanaan hojii oolanii dafanii rafuu angaruu ijoollee goobee dhufan sababa beekuufu hin rafuu taa'een bakka gisee isaan dhufan sana wajjin illee taphadhaa natti tolu akkasuma mootuu maallaqa illee nan kennaaf jechuudha. Kanaaf gara caalu ayyaana masqalaa bakka walumaa galatti yoo laaltanii haalli manarrayyuu alatu irra dassin jedha. Abaaboon daraaree jechuudha. Sirriitti nama hawwata. Bakka wanti hundumtuu qooree dhoqqeen akkasuma mootu kan ganna akkasitti nama gadi ba'uun nama dabbaru suni yeroo masqalarra ga'anii hedduu takka nama hawwata. Mana isin jibbisiisetti ala isin jaalachiisa yookaan ala sa'aatii dheeraa dabarsitu jechuudha. Biyya keenyatti jechuudha baallamii daraaraa akkasuma jechuudha mishingaa sirriitti jechuudha. Maaliif lafa faaratti yookaas immoo akka badda daree isaa wajjiruuf jechuudha. Sirriitti mishingaan ta'a. Kanaaf asiif achi yoo ta'an shittaan yookaan abaaboon daddaraaree akkasuma daraariin midhaanii sunillee urgaansaa jechuudha. Hedduu takka sababa nama hawwatuuf walumaa galatti hamma maskaramiin dhumarra yookaas immoo gara xiqimtiitti ce'uuf jirutti sirriitti dasnama jechuudha. Abaaboon sun hamma harca'utti midhaanillee gara firiitti darba waan ta'eef abaaboo sana harcaafatee jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko namatti tola. Walumaa galatti masqalarra namni hin jibba jedhee yaadonni jechuudha waqtii kana. Kanaaf walumaa galatti isa jalqabarraa isiniif kaasee guyyaa tokko kana ifa baasee isinitti mee irraallee barattanii ittiinillee bohaartanii akkasuma namoonni hedduun lakka waan akkasiis hin jira waan jettantu ta'a. Kanaaf walumaa galatti namoonni baay'een seenaan isin jedhu kana biyyoota kallattii garaagaraatitti warri hin beekne illee jira. Akka keenyatti immoo akka Salaaleetti yookaan Shawaa Kaabaatitti sirriitti beekamaadhaas. Kanaaf walumaa galatti oolee bula malee guyyaa tokko irraan isiniif dubbadha. Ittillee bohaartuun isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo har'aa asuma irratti hin ga'a. Walumaan ayyaana jaalalaa kan gammachuu Rabbi nuuf haa taasisu isiniin jedha. Yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'adha. Turtii gaariin isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura.